Artistiin Oromoo umurii dargaggummaa isaatti humnoota mootummaan uggurame hanga yoonaa achi buuteensaa dhabame artistii jireenyaa ayyaanaa walleewwan aadaa fi warraaqsaan beekamam bara 1963 akka lakkoomsa Itoophiyaatti aanaa giddaa ayyaanaa ganda gabaa jimaataatti dhalate. Ijoollummaa isaatti bara 1974 abbaan isaa boqotaniin artistii jireenyaa achumarraan dirqama abbummaa isaa fudhate. Abbaa isaa fi ilma hangafaati. Obboloota sadii durba lamaa fi dhiira tokko qaba. Isaan keessaa tokko Inkooshee Ayyaanaa Guddataa jedhamti. Yeroo ammaa iddoo dhaloota artistii jireenyaa kan jirtu. Adde Inkooshee Ayyaanaa Guddataa waa'ee seenaa obboleessa ishee irratti BBC waliin turtii taasisteetti. Jireenyaan ijoollummaa isaarraa dandeettii gaaffii gaafachuu qaba. Dubbatee xiyyeeffannaa argachuu fi nama amansiisuun uumamaan kennamee fi waan dabaa yoo arge sarmee biraan darbu jetti. Obboleettii isaa kun yeroo sana mootummaan mana barumsaa sirriitti hin banne ture. Qeesii tokkotu bakka wayitti ijoollee walitti qabee barsiisaa ture. Barnoonni afaan Amaaraan kennama ture. Yoon waan biraa dadhabee sagalee kootiin uummata koo tajaajilam. Kun jecha artistii jireenyaa ayyaanaati. Jireenyaan uumamaan dandeettii dubbii qabam. Aasaa ilaa fi ilaameen qajeelu dubbachuun beekama jedhu warri isa beekaniin duudhaa fi aadaa isaa bareechee beekaa. Abbaan isaa hawaasa keessatti nama bakka guddaa qaban ture. Wayita isaan ijoollummaa isaan irraa boqotanii bakka isaanii bu'ee bakka isaan itti argamuu qabanitti argamuunsaa maanguddoota irraa akka baratu carraa ta'eef sagaleedhaanis hin komatamu. Ijoollummaa isaatti geerarsa jaallatam ni danda'asi. Garuu muuziqaan kaayyoo isaa ganamaan turre. Ammoo karaan ittiin kaayyoo isaa galmaan ga'uu danda'u kana ture. Inni kaayyoon isaa sirba hin turre. Garuu nama aartiitiin xiyyeeffannaa isaa guddaan saba kanaaf falmuu ture. Boodarra waan humni isaa danda'u walleedhaan sagalee ummataaf ta'u filate jette obboleettiinsaa Adde Inkoosheen. Kennaasaa aalaa fi amileesaa gara gootummaatti sagaleenisaallee sagalee gootaa ture. Irra caalaa sirbaaf osoo hin taane gootummaa mul'isuuf sagalee filatamu ture. Waan gochuu fedhu hunda gochuuf kutannoo qaba. Kanaaf yoo waan biraa dadhabe sagalee kootiin ummata koo fi dhaabbachuun qaba jedhee gara sirbaa kana seene jetti. Artistii Daagii Mokonnon akka jedhutti jireenyaa waliin hojii aartii fi afaan Oromoo guddisuu walumaa galatti aartiidhaan qabsaa'u kan eegalanii qophii raadiyoo hojjechuu irrattidha. Yeroo sana raadiyoon sagantaa afaan Oromoo dabarsu tokkittiitu Finfinnee keessa ture. Achi keessatti diraamaa barreessinee dhiyeessaa turre. Kaayyoon keenya afaan Oromoo Finfinnee keessatti akka guddatudha jedhe. Keessattuu Finfinnee keessatti iddoo namoonni itti walga'an keessaa tokko kan ta'e sagantaa cidhaa irratti xiyyeeffachuun afaan Oromoo sirbaa fi hojiiwwan aartii adda addaa dhiyeessaa akka turan hima artistii Daagii. Jireenyaa fi Daagii bara bulchiinsa Dargii keessa diraamaa fi hojiiwwan aartii kan hojjechaa turan yoo ta'u, adda bilisummaa Oromootti seenuu akkasumas baandii gadaa hundeeffamuu duras hojii aartii keessa turanii. Yeroo sana miidiyaa irratti dhaggeeffatamuu jalqabne. Baay'inaan kan nu dhaggeeffataa turanii barattoota yuunivarsiitii fi ijoollee waraanaatiin akkasittiin jalqabne isaa booda cidha namoota irratti agarsiisuu eegalle jedham Daagii. Artistii jireenyaa baandii gadaa keessatti jireenya sirboota aadaa hawaasummaa fi siyaasaan beekamam. Walleedhaan cinaattis diraamaa tiyaatirii irratti hirmaachaa ture. Kitaabas barreesseera jedhu warri isa beekaniin artistii Daagii Mokonnon akka jedhutti hundeeffama baandii gadaa fi gumaacha isaa fi hiriyyaasaa jireenyaa ayyaanaa salphaa hin turre. Jireenyaa waliin taane namoota biroos dabalannee wayita of cimsinuu gama biraan ammoo nama meeshaa muuziqaa nuuf taphatu dhabne. Booda jireenyaan akka nama meeshaa muuziqaa taphatu beeku nutti hime. Finnee ammoo eessa maaliin jiraachifna kan jedhu yaaddoo biraa ture. Jechuun baandii kana bu'uuressuu dura waan keessa darban hima Daagii. Maanguddoon Abbaa Raayyaa jedhaman kan dhalootaan Jimmaa Abbaa Jifaar ta'an tokko turanii sabboonummaa cimaa qabu isaan akka isaan bira taa'u nuuf eeyyamanii naannoo Markaatootti achitti dhokannee wal argaa turre akkasitti jalqabne.
kun hundi kan ta'aa ture hundeeffamuu baandii gadaa dura ta'uu kan ibse artisti Daagimii artistoonni fi qabsaa'onni Oromoo kaan erga Finfinnee seenuuni gullallee buufatanii booda achitti walgee jedham. Ergasii baandiin Oromoo kan hangafaa ta'e baandiin gadaa hundaa'e booda namnis baay'ate guddinnis gama hundaan argamnaani baandiin lamatti ba'e. Baandii bilisummaas hundeessine jedhami. Jireenyaan baandii gadaa keessa wayita ture sirba qofaa osoo hin taane waltajjii geggeessuu, diraamaa hojjechuu, qindeessuu fi hojii nageenyaa yookaan sekuritarii hojjechuunis beekama jedha artisti Daagimii. Jireenyaan nama kutataa, nama hundaa waliin nagaa qabu, akkasumas jaalala guddaa qabu ture. Hojii isaa baay'ee jaallata. Gomsa olaanaadhaan hojjetaa ture. Hunda caalaa ammoo nama dhuunfaasaaf hojjetu miti. Waa'ee dhuunfaasaa, waa'ee faayidaasaa yaadateeyyuun beeku. Keessa ba'ee jireenyaan hiriyyaa durbaallee hin qabu ture jechuun ibse Daagimii. Ni weellisa, diraamaa ni hojjeta, waltajjii ni geggeessa, qoosaas ni danda'a. Walaloo fi yeedaloo sirbaas ni qopheessa, ni qindeessa. Ogummaa aartii isaa lakkaa'amee hin dhumu. Jireenyaan baandiin gadaa keessa akka ture quba qabaachuu kan himte obboleettiinsaa aadde Inkoosheen yeroo hunda seenaan aartistii afaan aadaa fi duudhaa Oromoo maaliif hin guddatu jechuun xiiqiin dubbataa ture. Kanaaf jedhee aga buusaa oolee bulaa hiriyoota isaa waliin meeshaa muuziqaa bitataa turan jette. Kan itti liqeeffatee bitataa ture wayita walleessaa isa dhumaa kanarratti dhabamee hojjetellee maallaqa isaa baaseetii waan hundayyuu kan qindeesse. Artistii jireenyaan baandii gadaa booda artistii jireenyaan hiriyoota isaa kaan waliin ta'uun hojii aartii kanaaf uummata kakaasuu keessatti osoo wallaansootti jiru bara 1987 addoo dhaloota isaa irraa gara Finfinneetti deebi'ee qabame. Ergasii miseensonni baandii gadaa fi namoonni qabsoo Oromoo socho'aa turan qabanii booda baandichis ni bittinnaa'e. Akkuma tasaa dhaabii wayita ba'u namuu gargar bittinnaa'e kan jedhe artisti Daagimii. Baandiileen ni diigame, bittinnoofnus garuu darbinee inuma wal argina turre jedhe. Faffacaatii amaa fi hin eegamnetiin mudate. Kan inni ammarratti lubbuusaa dhabe kun waraana deebisanii ijaaruu irratti jedhe Daagimii. Artisti Daagim Mokonnon erga jireenyaan ayyaana qabamee eessa buuteesaa quba qabaachuu baatus garuu lubbuudhaan jira jedhee yaadu. Garuu gara Maqalee kanatti yoo lafeensaallee argame meenuuf iyyaafadha, yoo rifeensa isaa ta'e achumaatti argama jedhee yaada jedhe. Waa'ee qabamuu artisti jireenyaa ayyaana irratti obboleettiinsaa aadde Inkoosheen akkas jette. Nuti qabamuusaayyuu kan dhageenye bara 1988 namni garuu waa'ee isaa diidaa asaasaa ture. Maatiin jireenyaa Finfinnee keessatti qabame hidhaa buusaa sirriitti beekum. Ergasii garuu wanti ture ifa miti. Maatiin artisti jireenyaa du'eera jedhanii gadda ta'anii irmii hin baafanne yookaan iddoo kana jira jedhanii hin tasgabboofne. Ammallee karaa eegum. Yeroo sana qabame mana hidhaatti Qaallitti seenee jedhanii yeroos waa'ee isaanii odeessuunis baay'ee sodaatama. Garuu oduun dhoksaanii asaasamaa ture. Tokko boolla keessatti umurii guutuu akka hidhamu itti murtaa'uudha jechuun ala yeroo jireenyaan qabamee ture ibsite aadde Inkoosheen. Jireenyaa fi namoonni isa waliin hidhaman boodarraa gargar faffacaafamanii kan jettu aadde Inkoosheen jireenyaan gara Maqalee geeffame oduu jedhu dhageenye. Murtooma isaa sana waliin Maqaleetti dabarfame achi jira oduu jedhutu dhufe jette. Ergasii garuu hanga yoonaa eessa buuteensaa akka hin beekne himte. Waa'ee dhabamuu jireenyaa hanga ammaa maaltu jira? Obboleettiin artisti jireenyaa aadde Inkooshee Ayyaanaa artisti jireenyaan erga qabamee dhabamsiifame dhimma isaa hanga yoonaa icciitii ta'ee hafe jette. Garuu wantoota hedduutu odeeffama. Ta'us wanti qabatamaan hin jiru. Naannoo bara 1995 namoonni naannoo keenya gara Maqalee imalanii turanii achitti argineerra jedhanii nutti himanii turanii hidhamtoota kaan waliin ba'anii misooma naannoo Tigraay hojjetanii wayita mana hidhaatti deebi'an argine jedhan jette. Akka aadde Inkoosheen jettutti namni akkas jedhu kun sodaa jireenyaati. Finfinneetti waliin turanii
yeroo jireenyaan dhabame sanammoo inni konkolaachisaa warra TPLF yookaan wayyaanee ture gara Maqalee imalee wayita deebi'u oduu kana itti himem inni nyaata fe'ee ture Maqaleetti mana hidhaa boolla keessaa ba'anii dhakaa guuranii wayita isaan boollatti deebi'an arguu nutti hime jette. Ergasiis maatii dabalatee namoonni jireenyaatti dhiyaatanii dhimmamanii barbaacha itti fufaniiru kan jettu adde Inkoosheen garuu ammallee taatu oduun angi tokko konkolaachistootuma gara Maqalee imalan irraa kan argamurraan kan hafe wanti qabatamaan hin turre jette. Toora bara 2016 konkolaachisaan dhalootni isaa Giddaama kan ta'e tokko wayita konkolaataa mootummaatiin Maqaleedhaa simmintoo fe'uu deemetti jireenya arguu odeessee ture jette. Adde Inkoosheen konkolaachisaan jireenyaa fi namoota biroo manuma hidhaa boollaa wal fakkaataa sana keessatti arguu akka maatiitti hime yaadatti. Jireenyaan hidhamtoota kaan waliin wayita simmintoo fe'uu arge jedhee dubbate jette. Konkolaachisaan dhalootaan Giddaa Ayyaanaa ta'e kun akka himetti wayita hidhamtoonni mana hidhaa keessaa baafamuun dirqamaan simmintoo konkolaataa isaatti fe'aa turan waan argee fi dhageetti rifateera. Osoo nuti hanga simmintoon fe'amutti konkolaataa keenya cinaa teenyee boqonnutti namoota simmintoon fe'an keessaa tokko dhufe akkam jirtu ijoollee Giddaa an jireenyaadha hin dubbatina ammoo jabaadhaa jedhee deeme akka lafa jalatti hidhamaniin jiranis gurra buusee isaa booda biraa deeme jechuun waan konkolaachisaan kun odeessee fi boodarra maatiin dhagaan BBC'tti himte adde Inkoosheen. Yeroo sana keessa loltuu mootummaa dhaloonni isaa Giddaa Ayyaanaa ta'e tokko mana hidhaa Maqalee jirutti jireenya arguu dubbatee turus sodaa turerraa kan ka'e garuu namni itti deemee xiyyeeffannaan iyyaafate hin jiru ture jette. Maatiin jireenyaa ammallee akka inni hidhamee jirutti hubatu ammallee karaa eegum. Adde Inkoosheen akka jettutti barri jijjiiramni siyaasaa biyyattii keessatti dhufuun ministeerri muummee Abiy Ahmed gara aangootti dhufan irraa eegaleen namoonni achi buuteensaa dhabamaa ture hedduun Maqalee irraa galaniiru. Kan jireenyaa dhimmisaa duraanis adda ture kan jettu obboleettiinsaa kun ammallee eessa akka jiru agarsiistuun tokkollee hin jiru jette. Dhiyeenya kana akka waan jireenyaa ayyaana argametti fakkeessuun suuraa fi viidiyoo nama tokko miidiyaa hawaasummaa irratti naanna'aa ture. Viidiyoo fi suuraa miidiyaa hawaasummaa qoodamaa turerraa akka hubatamutti namni dhuunfaan namoonni jireenyaa jechuun qoodaa turanii nama rakkoo fayyaa sammuu qabu akka ta'e agarsiisa. Namoonni ragaa kana miidiyaa hawaasummaa irratti maxxansanii namni kun naannawaa Moojootti waggaa dheeraaf hidhamee akka turee fi amma ba'ee sammuusaa tuqamee akka jiru ibsum. Hiriyaa aartistii jireenyaa kan ta'e aartistii Daagim Mokonnoonis ta'e obboleettiin jireenyaa adde Inkoosheen garuu namni jedhame sun dhuguma jireenyaa ta'uu adda baasuuf yaalanii garuu soba ta'uu mirkaneeffachuu himaniiru.